Studio. Leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kana tuqaa jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa bobborta leenjiif qeerresitu kan jaalatanii tututtuqaa kana tuqaa jaalataa tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatu qabee namarraa baasa bobborta na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootu qabee namarraa baasa bobborta. Ajeerra duumana cita kakkabaanni mu'inoo gabaroo bedhiimmisaabe daandii sobaan darbani gabarra deebi'anii kanum nama. Magada balleessu warri kun uleeni darba sabni kiyyaa gabrummaa jibba maaranaa dagan taasise keeto duuba ku deebise gabrummaa nurra feesise keeto duuba nu deebise gabrummaa nurra feesise keeto duuba nu deebise gabrummaa nurra feesise. Afakamu toko biti sitaimu urabatu arurage isolu utsuke arati lo ajaima dikera nutilallaba ulage sagayasani Zobia itinfarsani Zobia itinfarsani ulage sagayasani Zobia itinfarsani ulage sagayasani Zobia itinfarsani. Ajaiba durise nikalesa media Ethiopia Narama Fodesa media Labesha Kijiba Odesa Maka Urumoti Angko Tumpatani Masara Boduma Arka Kafatani Ibeka Minilik Minesa Ashkaruna Basha Mano Sirreza Alif Nutufati Ufi Mugafaja Karara Teseto Filipi Kadaja Kesa Inake Santo Nutinufe Araba Kiratan Karasani Kufe Araba Kiratan Karasani Kufe Arikun Kuleni Duma Sardikia Garuma Duma Arana Gagandas Maatii Jiraa Miidiyaa qophii keenyarraa jalqabuuf jirraa mudde 17 bara 2020 Jiraa Miidiyaan qophii isaa ijjata raaba doorii jedhu irratti
artist Ayiluu Kitaabaa qabatee isinii dhiyaatee jira. Artist Ayiluu Kitaabaa baga nagaan dhufte. Maqaa Jirraa Miidiyaatiin waamicha keenya kabajjee sa'aa kee kabajjee asitti argamuudhaan galata guddaa qabda. Dhiyaadhu siin jennaa. Akkasuma dhaggeeffattoota keenyaa fi maatii Jirraa Miidiyaa uummata Oromoo hundaan uummanni Oromoo si beeka, sirriitti si beeka, garuu nagaa jedhiini carraan kan keeti. Ayyee Jirraa Miidiyaa naafeeruu keessanii fi galata guddaadha qabdu. Akkasumas miidiyaa kana sirba artistii keenya jaallatamaa Diinaan wareegamee sirba isaa beekamaadhaan moggaasuu keessaniifis asumaanini galata isin galfadhaa. Uummata Oromootinis akkam jirtu nagaadhaa baga karaa Jirraa Miidiyaa wal arginen isiniin jedhaa ulfaadhaa. Galatoomi artist Ayiluu Kitaabaa. Egaa gaafiif deebiidha. Gararra jiru gaafiidhaan si gaafadha. Kanaaf jalqaba gaafii kiyya jalqabaatti yoon seenuu gaheen artistoota Oromoo keessaayyuu jijjiirama qeerroon fide booda maalirra jira? Maalirra ture? Garamitti deemaa jira ka jedhu uummata Oromoo fi dhaggeeffattoota keenyaaf yaada kee akka nuu kennitu carraa sii kenna. Hayyee fayyaa ta'ii akkuma beekamu waa'ee kanarratti miidiyaa adda addaa irratti ibsa kennaa turre. Ana qofa otoo hin ta'in artistoonni Oromoo biroo bebbeekamoon yaada kanarratti miidiyaalee Oromoon qabu irratti yeroo hedduu gaaffiif deebii goonee jirra. Walumaa galatti artistoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa turanii hardhalleen taphachaatiin jiru. Keessumaa erga jijjiiramni kun dhufe asitti artistoonni warri gameeyyee akka keenyaa sababa adda addaatiin biyya keessatti sin argamanii egaa akkuma beekamu immoo artistoonni jalaa dhufan warri dargaggeessi warri humna qaban bakka keenya bu'anii hedduu hojjetaa jiru. Keessumaayyuu erga jijjiiramni kun dhufe artistoonni amma lafaa ol ba'aa jiran sirboota warraaqsaa haala Oromoon keessa jiru uummata Oromoo biraan akka gaariitti gahaa jiru. Kanuma cinaadhaan immoo yeroo tokko tokko artistoonni gama uummanni Oromoo hin feenerra deeman durattis jiraachaatuma turanii hardhalleen hin jiru. Kuni akka haamilee uummata keenyaa, haamilee qabsaa'otaa fi walumaa galatti haamilee uummata Oromoo akka hin cabsine. Maaliif inni bara wayyaaneen waggaa 27 bulchaa turtes akkasumatti artistoonni Oromoo gama wayyaanee dhaabbatanii sirbaa turaniin jiru. Keessumaayyuu yoo yaadanna taate baandii biiftuu jedhanii warri ijaaranii akkasitti soso'aa turaniin jiru. Hardhalleen bifuma sanaatiin artistoonni tokko tokko yoo paartii bilxiginnaa cinaa dhaabbatanii bilxiginnaa faarsanii sirbanis kun waan haaraa nuuf hin ta'u. Garuu qabsoon uummata Oromoo bifa dogoggoraa akkanaatiin qisaasamuu hin qabu. Silaatii artistoonni keenya akkuma duratti qabsoo uummata Oromoo keessatti haarsaa guddaa kaffalaa turan hardhalleen bifuma sanaan itti fufuu turre jira ture. Maaliifin uummanni keenya kan waggaa 27 hidhamee ajjeefamee biyyaa baqate caala waggaa lamaan kana erga jijjiiramni dhufe jedhamu hasitti mana hidhaatti guuramee biyyarraa baqatee ajjeefamee karaa irratti reeffa isaanii amma bineensi nyaachaa jiru kan geenye waan ta'eef ammalleen namoota bifa adda addaatiin
paartii bilxiginnaa jedhamu biyya bulchaa jiru warra deeggaran kana gocha kanarraa akka deebi'anii karaa uummanni isaanii irra jiru, uummata isaanii irra maal akka gahaa jiru, rakkina uummata isaanii irra gahaa jiru kana hubatanii uummata cinaa akka dhaabbataniin asumaan dhaamsa kiyya dabarsaa fi kanaaf yoo dogoggorri xixiqqoon yookaan immoo namoonni muraasni gama biltsiginnaa yoo dhaabbatan kuni waan nu ajaa'ibsiisu hin qabu, haamiillee keenya illee tuquu hin qabuun jedha galatoon. Galatoom artist Haayiluu kitaabaa warri gama mootummaa yookaan hin dhaaba biltsiginnaa dhaabbatan kun yoo tokko tokko mootummaan karaa sirriirra jira, qabsoo Oromoo gaafii Oromoo deebisuu jira. Kanaaf gara mootummaa deeggaruu qabna. Keessaayyuu muummichi ministeeraa ilma Oromooti. Oromoo keessaa nama baay'eedha. Aangoon biyya sanaa Oromoo harka galee jira. Kanaaf deeggarraa qabsoon Oromoo galma gahee jira. Yaada jedhan kaasu. Dhuguma jarri kun akkas yoo jedhanii hagam dhugaadha. Isin akkamitti ilaaltu kan? Walumaa galatti ani waan ati amma jette kana tokkoosaa waan inni irraa fudhadhu yookaan immoo warri akkas jedhan kuni karaa dogoggoraarra jiru jedheetanii nu hubadha. Kuni ilaalcha kiyya immoo namni narraa mulqu hin jiru. Maaliif yoo jette muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa aangootti ol ba'u aangoo kana akkasumaan miti kan ijoolleen qeerroo fi qarreen Oromoo 5,000 ol ta'an irratti dhumaniiti aangoo sana masaraa amma keessa jiru kan seene Abiy Ahmed. Garuu gaafa achi seenu waan dubbate hundumaa har'a dagatee wanti inni gochaa jiru faallaa sanaati. Fakkeenyaaf bara aangootti ol ba'u sana ajjeesuun mo'amuudha, hidhuun mo'amuudha. Kana booda nama najjeefnu, kana booda yaadaan yaada mo'annee nama uummanni biyya sanaa uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in uummatuma Itoophiyaa keessa jiruyyuu akkasitti dimokiraasii barsiifnee bifa dimokiraasiitiin biyyi sun buluu qabdii jedheeti dubbataa ture. Waan bara sana dubbachaa ture mara amma haa dagatu. Bara sanattiin uummata keenya gowwoomsuudha waan akkasii jedhee haa dubbatu sana isaa fi Rabbi qofatu beeka. Maaliifin har'a wanti inni hojjetaa jiru faallaa sanaati. Beektota Oromoo mana hidhaatti guuree ofuma isaaniitii kan amanan gara 10,000 ol ta'u uummanni Oromoo amma mana hidhaatti kan guuramee jiru. Bara keessaayyuu dhibeen addunyaa rakkisaa jiru kooroonaan babal'atee biyya addunyaa kanatti nama fixaa jiru kanatti uummata akkasitti mana hidhaatti guuranii hidhuun kun gama isaatiin ani dhugaa dubbachuudhaaf akka wanjala tokkotti ni ilaala. Maaliifin uummanni achi keessa mana hidhaatti guuranii jiran kun ilaalcha siyaasa qabaniin malee waan tokko balleessanii badii tokko waa godhaniiti miti. Kanaaf ani namni muummeen ministeeraa Oromoodha. Oromoo keessaa bahee kanaaf deeggaruu qabna. Jijjiiramni karaarra jira kan jedhan bara uummata Oromootu biyya bulcha yoo jenne nama uummata Oromoo keessaa bahetu biyya bulcha yoo jenne anaaf akka qoosaatti fudhadha. Oromoo bulchaa jira kan jedhamu kuni baruma dhufaa darbaa duriirraati kaasnee yoo laalle Oromoo bulchaa jira jedhu bara dargiillee akkasuma jechaa turan. Kan akka Tasfaayee Dinqaa Piraayim Ministeerii godhanii gara dhumaa fa'ii irratti kan akka Dabalaa Dhinsaa yoo fudhannee warri Oromoo bulchaa jira jechaa turan bara sanas. As dhiyeenya kana immoo bara wayyaaneelleen akkasumatti wayyaaneen waan akka ashaangulliitii OPDO uummattee OPDO'n biyya bulchaa jira, Oromootu biyya bulchaa ture jechaa turan. Kuni qoosaa wayii fakkaata. Maaliifin maqaadhaan maqaa uummata Oromootiin nama tokko gubbaa sana kaa'anii uummata Oromootu uummata Oromoo bulchaa jira yoo jedhan kuni qoosaadha ta'a malee akka ani hubadhutti amma
Oromoon Oromoo bulchaa hin jiru. Kan Oromoo bulchaa jiru nafxanyaa sirna nafxanyaatu Oromoo bulchaa jira. Uummata Oromoo irratti illee badii guddaa dalagaa jira. Kunoo akka gidduu kana miidiyaa irraa dhageenyu atileetiin beekamaa biyya sanaa Hayilee Gabrasillaasee gadi ba'eet miidiyaa gubbaatti Oromoo fi Oromiyaan baduu qabdi yoo Itoophiyaan nagaa akka argattu barbaanne jedhee dubbachaa jira. Kana jechuun mirga nama tokkoo mirga saba miliyoonii 50 sarbuu jechuudha. Waan akkasii dubbachuun bara Oromoon Oromoo bulcha jedhanitti abbaanumti bahe kara deemaanumti bahe dhufee waan akkasii dubbachuun kun silaati Oromoon Oromoo bulche bara wayyaaneen bulchaa turteyyuu namni akkasitti bahe waan hamtuu akkasii dubbachaa hin jiru. Barana garuu yoo argitan miidiyaan biyya sana jiru nafxanyoonni biyya sana keessa jiraatan warri Oromoo jibban hundumtuu gadi ba'aniit Oromoo fi Oromiyaa irratti duulaa jiru. Walumaa galatti bara kanaa Oromoodhaa miti kan Oromoo bulchaa jiru nafxanyaatu Oromoo bulchaa jira sirna duriitu Oromoo bulchaa jiraan jedha gabaabaadhumatti. Galatoomi artist Haayiluu Kitaabaa achumaan wal qabsiisee gaafiin biraa si gaafadhu egaa sirni waggaa 30-27 dhufee biyya qabate sirni TPLF kan olaantummaan TPLF irratti mul'ataa turedha. Atis gaafa TPLF biyya qabattu sirboota sirbiteetu jira. Keessaayyuu sirbi keessuun qabsoo Oromoo keessatti qeerroo har'a qaqqabee biyya baraareef ergaa guddaa fi kaka'umsa guddaa uumee qabsoon Oromoo akka fuulduratti deemu godhee jira. Amma warrati bara isaa dhufanii biyya qabatan sirbite keessaayyuu wayyaanee warra mataa cinii jettee sirba sirbiteetu jira. Tarii sanas kaasuudhaani warri suni har'a biyya gallakkisanii biyya Oromootti yookaan mootummaa sabaaf sablammiitti kennanii Maqaleetti galanii TPLF Maqaleetti galchee jira qeerroon jedhamuu jira. Waan yeroo sana sirbitee fi ammas immoo irra jirru kanaani dhuguma TPLF Maqaleetti galtee jirti. Egaa Maqaleetti galuu bira darbaniitu mootummaan Maqalee keessaayyuu balleessinee jedhaa jira mootummaan biyya bulchaa jiru kun. Haa ta'uti ani akka hubadhutti wayyaaneen akka salphaatti biyya sana keessaa baddii jedhanii dubbachuun xiqqoo waan akka qoosaatti fudhadha. Wayyaaneen biyya sana keessatti karaa diinagdeetiin, karaa politikaatiin, karaadhuma hundumaan warra hundee jabeeffatanii biyya sana harkaa qabanidha. Yeroodhaaf amma akka mootummaan jedhutti karaarraa maqsinee Maqaleetti galchinee dhabamsiifnee maal goonee haa jedhan malee isaan dhabamsiisuun waan akka salphaatti dhabaman natti fakkaatu. Gabaabaadhumatti kanatu natti mul'ataanii maaliifin warri sun waan karaa baay'eedhaan warra biyya sana keessatti waa hedduu dalagaa shira hedduu xaxaa siyaasa isaanii karaa adda addaatiin babal'isanii biyya sana almost waggaa 27 warra bulchanii warra kana salphaadhumatti balleessinee achi galchinee as goonee yoo jedhani anaaf dhugaa natti hin fakkaatu. Dhugaa qeerroon bara isaan aangoorra jiran aangoorraa isaan dhabamsiise. Maaliifin sirni isaan deemsisaa turan wanti isaan gochaa turan ummata irratti ba'aa gabrummaa bara dheeraa fidee gabrummaa sana baachuu qeerroon dadhabe ka'ee harka duwwaa isaan ari'ateeti poolitikaa giddugaleessaa keessaa sirna federaalizimii poolitikaa federaalizimii keessatti deemaa ture keessaa isaan baasanii turan. Garuu achi as deebinee yoo waan immoo biyya mootummaan giddugaleessaa kun gochaa ture yoo ilaalle warra kana dhiibee
siyaasa keessaa baasee ofii kiyyaafiniin qobaatti biyya sana bulchaa kana godhaa kan jechaa turanii har'alleen humnaan karaan itti deemaa jiran sun biyyittii sanaafis bu'aa hin qabu. Wayyaanedhuma amma jenne kanallee balleessine jedhanii inni isaan dubbatan kun balleessuun salphaanatti hin fakkaatu. Kanaaf wayyaanee balleessine kan jedhan sun ani akka isaan jedhan kanatti hin fudhadhu. Wayyaaneen akka salphaatti waan baddunatti fakkaatuun jedha. Galatoomi isaan akka jedhanitti sirna yookaan jijjiirama qeerroon fide jijjiirama sabaaf lammiin biyya sanaa qabsoo godhee fide fudhachuu didanii olaantummaa TPLF deebisuudhaaf dhaabni biltsiginnaa dhaaba walitti makuu fudhatanii didanii isaan kan fedhan olaantummaa TPLF barbaadu ka jedhudha warri mootummaa TPLF kan ittiin kumataa jiranii. Dhuguma qabsoon Oromoo keessaayyuu kaayyoon qabsoo Oromoo fi qabxiin qeerroon qabatee qabsaa'e Oromoon yoo aangootti dhufe yookaan immoo dhaabbileen gamtaan dimokiraasiitti amanu yoo siyaasa biyya sanaa fuudhe namoota kana dura balleessan akka dhuunfaatti adabbii karaa seeraatti dhiyaatanii yoo adabamaniidhaaf kan yaadni jiru. Garuu warra amma mootummaarra jiranii dhaaba uummanni Tigraay filanne jedhee isaanis immoo dhaabni uummata Tigraayiif waggaa 30 duras qabsoo rakka turan waggaa 30 boodas dantaa Tigraay eegsisuudhaaf saba kaan haamiidhanii irra turani. Uummanni Tigraay ammallee dhaaba sanarraa abdii qaba akka jedhudha yaadni jiru. Uummata Tigraay mataa isaanii miseensota uummata Tigraay irraa yoo dhageessu jechuudha. Dhuguma qeerroon TPLF turuma dhabamsiisuudha moo naannoo isaaniitti murtaa'anii kara dimokiraasii ta'een akka naannoo isaanii bulchanidha. Yoo qeerroon akkasitti amane dhaabni amma biyya bulchaa jiru immoo isaan dhaaba biltsiginnaatti dabalamanii dhaaba tokko isaanii biyyattiidhaaf hojjechuu qaban yaada jedhan qabu. Yoo sana laallu kaayyoon qeerroo fi kaayyoon uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi kaayyoon amma mootummaa biltsiginnaa mootummaa badhaadhinaa akka Oromiyaatti kaayyoo Oromoo fi kaayyoon dhaaba kanaa walitti hin bu'u artist Haayiluu. Kuni waan ifa jirudha. Qeerroon kan qabsaa'ee lubbuu nama sanaa irratti wareegamee fi sabaaf sablammoonni biyya isaanii irratti naannoo isaaniitti ofiin ofaa bulchanii biyya dimokiraasii taate qabaachuudha qabnaa. Olaantummaan TPLF abbaduudhaaf malee qeerroon akkuma mootummaa nama jedhu kana TPLF fi uummata Tigraay aangoo mootummaa Itoophiyaa keessaa dhabamsiifnee yookaan immoo isaan barbadeessinee akka amma mootummaan jedhu kanatti sana goonaadhaafi miti kan qeerroon qabsaa'ee isaanillee aangoo irraa kaasee gara biyya isaaniitti akka galan kan godhe. Inni guddaan qeerroon kan sana godheef mirgi sabaaf sablammootaa ofiin of bulchuun abbaa biyyaa ta'uun biyya kee irratti naannoo kee irratti abbaa biyyaa taate akka biyya bulchitu sanaaf kan qabsaa'an. Dhugaa amma sana boodagaa akkuma nuti hundumtuu argaa jirru mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaan biltiginnaa ofiin jedhu kuni sana hundumaa dhabamsiisee sirna durii sirna aadaawii isa jedhan sana deebisuudhaaf warra carraaqaa jiran akkuma karaa adda addaatiin miidiyaa adda addaa irratti argaa jirru wanti bal'inaan deemaa jiru sirna federaalizimii kana balleessanii sirna iddoo tokkotti nama fidanii cafaqanii bulchuu sirban amma tuban kana dubbadhu sirba yeroo darbe baatii 2 dura baase keessatti illee dubbadheetiin hin jira. Ida'amuuf cafaqamuun tokko akka hin taane walitti ida'amtee biyya kee akka yeroo ida'amtu sana waan qabattee dhaqxe sana kan kee ta'uusaa beektee kan qabattee dhaqxe sana harkatti qabattee nama biraa waliin walitti ida'amtee waan tokko waan guddaa tokko gochuun osoo jiru paartiin biltiginnaa jedhamu kuni garuu ida'amuu sana otoo hin ta'in cafaqee iddoo tokkotti አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ከነገ warri sirna aadaa barbaadan sun kan fedhan waan akkasii deemsisuudhaaf
kan kaayeffatanii deeman. Kanaaf warri wayyaanni illeen sana irraa fudhachuu didanii balaan amma biyya sana keessatti deemaa jiru. Balaan amma yeroo gabaabaatti isaan illee fidhe dhaabne mishinii keenya bakkaan geenye jedhu garuu akkasii miti gana balaan kana caalu gara fuulduraatti akka dhufuudhaaf deematu natti mul'ataa jira. Walumaa galatti paartiin bilxiginnaa kun hiree ofiin of bulchuu sabaaf sablammoonni biyya sana keessatti of bulchanii biyya isaanii naannoon isaanii akka barbaadanitti afaan isaaniitiin aadaa isaanii guddifatanii ofiin akka of bulchan abbaa qabeenya isaanii irratti ofiif akka ajajan kan ayyamu seera biyyattiin ittiin bultu sana diiganii amma gara seera olaantummaa paartii tokko olaantummaa keessuma sana birayyuu darbanii olaantummaa nama tokkootu biyya sana keessatti mul'achaa deemaa jira. Kuni garuu akka ilaalcha kiyyaatti biyya sanas uummata biyya sanaas fudhatee qileen taane keessatti galchuuf waan deemaa jiruufu uummanni biyya sanaa sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran kana hubatanii akka of duuba mil'atanii waan kana sirreessuudhaaf yaalan dhaamsa kiyyalleen dabarsaa. Kanumatti dabalee warri paartii bilxiginnaa deeggaran illee deeggartoonni isaanii hundumtuu of duuba garagalanii waan hojjechaa jiran kana osoo laalanii biyyittii balaa irra ga'uudhaaf deemurraa baraaruu danda'u waan jedhuun qabaa siin jedha walumaa galatti. Galatoomi gaafin kiyya itti aanu egaa jijjiirama dhufe kana akka nuti dubbataa jirtutti karaa sirriirra hin jiru yaada jedhu kaasaa jirta atis. Akkasumas immoo Oromoon baay'een harka jirees Oromoon miliyoonaan lakkaa'amu kuni nama hin barbaachisne jedhee kan falmu baay'eedha. Akkasumas immoo jijjiiramni kuni karaarra jira. Warri jedhus warri falman keessaayyuu miseensota dhaaba bilchiginnaa warri ta'anii fi namoonni akkuma jalqaba kaasnee dubbanne muummichi ministeeraa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Oromoo irraa ta'uudhaan inni falman yookaan inni sirriirra jirraa jedhanii. Karaa biraatiin yoo laallu qabxiin muummichi ministeeraa yookaan inni dhaabni bilchiginnaa itti jiru keessaayyuu namoota jijjiirama kana fidan isaanuma keessa warra turan kan akka kabajamaa Dr. Lammaa Magarsaa irraa jalqabee aadde Taayibaa Hasan fa'ii aangoo irraa fageessanii jiranii. Dhuguma dhaabni kuni dhaabni badhaadhina Oromiyaa kuni uummata Oromoo bakka bu'ee siyaasa biyya sanaa gaggeessuudhaa fi ga'umsa qaba. Uummanni Oromoo filannoo dhufurratti dhaaba kana filatee akka uummata Oromoo bakka bu'ee biyya sana gaggeessu Oromoon kennuuf jira. Yaada keessan dhaggeeffattoota kennaa asirratti. Ani hedduu na dhibaa uummanni Oromoo takkaa nama barbaadu ofii isaatii filatee takkaa nama barbaadu bakka buufatee hin beeku. Har'as taanaan kan deemaa jiru sana paartii bilchiginnaa namni uummanni paartii bilchiginnaa keessatti kan Oromiyaa damee Oromiyaatu jira jedhanii odeessu. Paartii sana keessatti warra damee paartii bilchiginnaa kan damee Oromiyaa namni filee achi paartii sanatti dabalate yookaan paarlaamaa sana filee namni isaan achi kaa'e hin jiru. Noormaali paartii bilchiginnaa kanas namni akka paartiitti filee paartii bilchiginnaa godhee lafa kaa'es hin jiru. Kana muummee ministeeraa namicha ofiin jedhu qofatu yaada kana dhiyeessee warri miseensaallee otoo achirratti sagalee hin kennin paartii bilchiginnaa ijaarre jedhanii gadi ba'an malee paartiin tokko yeroo ijaaramu miseensi waamamee korri guutuun waamamee kora sanarratti yaadni dhiyaatee yaada sanarratti mari'atanii miseensi hundumtuu raggaasisee kan immoo keessaa didee sagalee ammanaatiin paartii kana hundeessine jedhaniillee paartii kan walumaa galatti waan
qoosaa deeman natti fakkaata wanti amma paartiin bilchiginnaa gochaa jiran. Gabaabaadhumatti amma paartiin bilchiginnaa uummata Oromoo bakka bu'ee akkas filannoo biyya sana keessatti takka filannoon haqaa deemee hin beeku, deemsifamees hin beeku. Isa amma isaan odeessan kanarrattis filannoon haqaa hin deemsifama jedhee amantii hin qabu. Maaliifini warri uummata Oromoo bakka bu'an uummanni Oromoo akka ija isaanitti warreen ilaalan hedduun isaanii mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa keessa otoo jiranuu filannoo eenyu waliin akka dorgomuudhaaf deeman hin beeknu. Maaliif kun akka aadaatti barameera biyya sana keessatti yeroo waan tokko gochuu barbaadan nama isaaniin dorgomu nama isaaniin fuuldura dhaabbachuu danda'u hidhuu yookaan ajjeesuu yookaan biyyaa baasuun sana booda filannoo deemsifne jedhanii filannoo sana nutu moo'ee harka 100 keessaa 99 dhibbaa fi dhibbaan mooneyyuu jechuun waan baratamee jiru waan ta'eef ammalleen filannoon gara fuulduraatti deemsifama jedhamu kun bifa kanaan yoo deemsifame biyyattii keessatti rakkina guddaatu uumamuudhaaf deema. Maaliifini qeerroon kana dura lubbuu amma sanaa wareegee qabsoo kana asiin ga'e gaafa filannoon kun karaa hin taanetti goree karaa irraa jallate waan aarsaa irratti kaffalee ture sana hardhalleen akkas cal jedheeti ilaala jechuun soba natti fakkaata. Kanaaf osoo danda'anii ammallee irra deebi'eetiin jira warri paartii bilchiginnaa jedhan kun akeeka qeerroon geessee aangoo kana biyya kana nuu ceesisaa jedhee itti kenne sana irratti deebi'anii biyyittii sana seeraan tasgabbeessanii warra mana hidhaa keessa jirullee mana hidhaa keessaa baasanii karaa nagaatiin nama hundumaa waliin marii godhanii sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran hundumaa waliin marii godhanii biyya sana tasgabbeessuu biyya sana karaa dimokiraasiitti ceesisuu warra sababa adda addaatiin paartiidhuma isaanii keessaa ari'atan kan akka Lammaa Magarsaa, Xaayibaa, Dr. Milkeessaa namoota hedduu warra sanallee ofitti deebisanii warra immoo mana hidhaatti guuran namoota 10,000 olitti lakkaa'aman sana mana hidhaatii baasanii hidhamtoota Oromoo qofa otoo hin ta'in hidhamtootuma biyya sana keessa jiran hundumaa sabaaf sablammoota hedduutu hidhamee jira. Oromoo qofaa miti warri isaan hidhanii warra sanalleen mana hidhaatii baasanii taa'anii mariidhaan biyyittiin gara itti tasgabbooftu biyyittiin karaa dimokiraasii irratti deebitu irratti marii godhanii filannoo nagaa filannoo sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran abbaa fedhan filatanii ittiin buluu danda'an irratti otoo deebi'anii waan bareedaa natti fakkaata. Sana ta'uu baannaan borulleen biyyi sun akkuma kana dura seenaarraayis ofii keenyaafis argine badii hin taanetti deemti. Har'aa humna qabuu qawweedhaan nama sodaachisanii yeroo muraasa bulchuu hin danda'u. Garuu qawween biyyuma kam keessattiyyuu furmaata ta'ee hin beeku, furmaatas fiduu hin danda'u. Furmaata kan fidu taa'anii waliin mari'atanii warri biyya sana keessatti aangoo poolitikaa harkaa qabanis warreen akka mormituutti jiranis taa'anii wal mari'atanii biyya sanaaf nama ta'uu danda'u yoo walii galteedhaniin filatan malee afaan qawweetiin biyya bulchuun akkuma argine addunyaa kanarratti akkuma beeknu kunoo kan akka Saadaam Huseen, Gaadaafiin as biyyuma keenya keessatti bara Dargii bara Wayyaanee argaatiin jirra. Ollaa keenya Sudaan maal akka taate arge qawweedhaniin biyya yeroodhaaf bulchu malee umrii guutuu bulchuu waan hin dandeenyeef kanaaf sirnuma kana balleessanii sirna dimokiraasiidhaan namni wal filatee aangoon dhiigni tokko ta'uu hin dhangala'in nama tokkorraa nama tokkotti darbu waan akkasii irratti hojjechuun barbaachisaadha.
egaa warri biyya bulchuu yoo waan nama dhagaan taate otoo kanarratti xiyyeeffatanii bareedaan jedha. Galatoomii artist Haayiluu Kitaabaa. Egaa dhaggeeffataa miidiyaa qophiin keenyarraa qophii ijjata rabaatti irratti keessummaan keenya artist Haayiluu Kitaabaa Noorweeyirraa nu waliin jira. Agadhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Isin jecha artist Haayiluu gaafiin ittaanu sirboota kee waggaa 27 waggaa 30 dura sirbite keessatti abaa'oo Leenca Bosonaa jettee sirbitetu jira. Amma waggaa 30 booda yookaan 27 booda abaa'oon ati sirbite bosonaa bahee moo bosonuma jira? Yoo maaltu argameeti bahee yoommoo bosona jiraata jettee yoo amante maaliif bosona keessa jira itti fufee? Galatoomi. Kana ani amma nama politikaatii miti akkuma beekamu abaa'oon ani waggaa 25 dura faarsee sirbee walakkaan isaa akkan ani beekutti kana gaa'otoo warra siyaasa beeku gaafattee irra gaariidha garuu akkan amma hubannoo kiyyaatti ani kan hin beeku walakkaan isaa karaa nagaatiin galanii biyyatti akka qabsaawaa jiranii warri immoo sana hin fudhannu jedhanii waraanni bosona keessatti hafee ammallee diinaa waliin wal falmaa jiru hin jira. Gabaabaadhumatti wanti ani bara sana ana qofa otoo hin ta'in artistoonni Oromoon ana caalaniyyuu kan faarsanii sirbaa turan wanti hawwii keenyaa sun har'as bakka hin geenye kanaaf ammallee nuni qabsoon keenya bifuma sanaatiin itti fufuu qaba jennaa gabaabaadhumatti kana gaanii amma hubannoo kootii ammumaan amma sii deebisee yoo kana caalaa ani nama siyaasati miti warri siyaasa beeku otoo yaada irratti kenne garuu akkana nu hubachaa jirutti kan galee karaa nagaatiin qabsaawaa jiru hin jira sanammoo hin fudhannu kun hin baasu biyya sana keessatti takka karaa nagaatiin qabsaamee injifannoon dhufe hin jiru kanaaf nuti jalqabumarraa kan fudhannu jedhanii warri bosona keessatti hafanii mootummaa amma biyya bulchaa jiru kan faana falmii guddaa keessa jirantu jira kanatu natti mul'ata. Galatoomi obbo Haayiluu haa ta'u gaafiin kiyya ittaanu ji'a 4 dura artist Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo miliyoona 50 sana ol ta'u keessaa dhabamee jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa dhabamuun paartii Oromoo baay'ee miidha jedhamee Oromoon harka jirees yaadda'uutti jira. Ati akka artistii tokkootti artist Hacaaluu Hundeessaa isin jidduudhaa dhabamu uummata Oromoo jidduudhaa dhabamu maaltu sitti dhaga'ama? Kana jedhee dubbachuun natti ulfaata. Hacaaluu Hundeessaa gabaabaadhumatti Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo gidduudhaa dhabamuunsaa aartii uummata Oromoo osoo hin ta'in Oromiyaa fi Oromoo walumaa galatti guddisee miidha. Hacaaluu bakka aartii qofatti miti kan argitu Hacaaluun poolitikaa biyya sanaa jijjiirama poolitikaa biyya sana keessatti dhufe keessatti rooliin inni taphachaa ture amma akka ta'e argine gama diinagdee yeroo ummanni Oromoo miliyoonidhaan gama Sumaaleetiin qeessa irraa buqqa'ee waan nyaatuuf waan dhugu dhabee ture
Hacaaluu Hundeessaa diinagdee guddaa miliyoonii meeqa sassaabee nama geessee uummata sana uffatatti bitee waan nyaatan itti godhee deebi'e. Hacaaluu Hundeessaa yoo barbaade qilleensa Oromiyaa keessa maratti arguudha dandeessa. Hacaaluu. Kanaaf duuti Hacaaluu ani hin beeku woordiin kana jedhee ittiin ibsuu danda'u jira jedheetiyyuu namanu. Hacaaluun uummata Oromoo gidduudhaa dhabamuun walumaa galatti Oromiyaa fi Oromoo sadarkaa laamshessuurra gaheetiin jira jedheetiin ibsuu danda'a. Maaliifini yoo du'a Hacaaluu booda addunyaa kanarratti maaltu akka deemaa ture ammallee maal akka deemaa jiru aniifati waluma qixa beekna. Ammas taanaan duuti Hacaaluu kun akkuma salphaatti akka warri amma siidaa ijaarree fi maatiidhaaf birrii miliyoonidhaan kennine akkana goone jedhanii bira darban kana ta'uu hin danda'u. Duuti Hacaaluu gaaffii baay'eedha uummata Oromootiif warra ajjeechaa Hacaaluu keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman birattillee gaaffii guddaatu gara fuulduraatti deemuudhaaf jira. Kanaaf gabaabaadhumatti duuti Hacaaluu uummata Oromoo fi Oromiyaa hedduu laamshessee inni aartii Oromoo keessatti qofa miti kan argamu. Hacaaluun bakka hundumatti argama. Kanaaf gadda guddaatu nutti dhaga'ama uummata Oromoo hunda biratti. Keessaayyuu immoo an akka nama aartii tokkorra waliin jirru ani Hacaaluu sirriitti dhiyeenyaan hin beekaa. Mana kiyya as Noorweetti yeroo 2-3 na bira dhufeetiin jira. Kanaaf ani akka nama tokkootti Hacaaluu irraanfachuus hin dandeenye. Inni irraanfadhu qaamaaf qalbiidhaan yeroo hunda isa yaadadha. Bakkan deemutti bakkan taa'utti ani sirba Hacaaluutiin sirba yoo dhanin afaanii baasee sirbuu dadhabillee sammuun kiyya yeroo hunduma sirba isaatti sirbaa deema yeroo dhanin walumaa galatti kanuma fakkaataan siin jedha. Olega galatoomi ittaansee gaafiin sii qabu sirba yoo kana gallakkiste irratti mata duree Minilik bineensa jedhu uummata biraan geessee jirta aartist Haayiluu. Kaayyoon sirba kanaa maalidha? Uummata Oromootiif faayidaan inni qabu yookaan immoo keessaayyuu qeerroo qabsoo Oromoo irratti akka aartiitti faayidaan isaa maalidha jettee sirba kana gallakkisuu kan dandeesse? Argitee sirbi kun mata dureen isaa Minilik bineensa haa jennu malee sirbi kun waan hedduu tuttuqa yoo namni duukaa bu'ee dhaggeeffate waan biyya sana keessatti deemaa jiru warri amma aangootti dhufan maal akka gochaa jiranii akkamitti akka aangootti dhufan gara fuulduraatti immoo Oromoon maal akka gochuu qabu waa hedduu tuttuqa sirbi kun. Gabaabadhumatti sirna biyya Oromiyaa warra kaabaa Somaalee sirna gabroomsedha sirni Minilik. Sirna sanarratti nurratti deebi'aa jira ammalleen. Exactly sirna Minilik waggaa 150 dura diriirse amma warri biyya bulchaa jiran haaromsanii sirna sana deebisanii nurratti ijaaruudhaaf waan jedhaniif
Kanaaf sana balaaleffachuudhaa fi lammata immoo biyya sana keessatti akkuma sila sii ibsee waan hedduutu waan suukanneessaatu deemaa jira. Keessaayyuu miidiyaan biyya sana jiru uummata Oromoo irratti olola inni oofaa jiru kan ani hin beeku. Bakka kanaayyee jalqabaa bakka kanatti dhaabbata kan hin jenne sa'aatii 24 kabiraa haafu miidiyaan mootummaadha jedhee mootummaan to'achaa jiru olola akkamii Oromoo irratti oofaa akka jiran waanuma Oromoon addunyaa kanarra jiru hundumtuu quba qabu atilleen quba qabdu. Kabiraa haafuuti OBN ijoollee Oromootu achirra akka joornaalistiitti hojjetaa jira. OBN ijoolleen Oromoo kan achirra hojjetan inni mataan isaa deebi'ee olola Abashaan, olola warri nafxanyaa, olola warri diina Oromoo oofan garagalchee nurratti oofaa jira miidiyaan sunillee. Miidiyaan ummanni Oromoo bara jijjiiramni dhufe jedhamu sana miidiyaa keenyaa gurraaf ija ummata Oromootii OBN akka OMN tti ilaallaa akka ONN tti ilaallaa jedhee ummanni faarsaa ture sanatu har'a deebi'ee gama diinaa dhaabbatee olola hin taane nurratti oofaa jira jechuudha. Walumaa galatti sirba sanarratti miidiyaan biyya sana keessa jiru maal akka gochaa jiru warri aangoorra jiran maal akka gochaa jiran sabni Oromoollee gara fuulduraatti maal gochuu akka qabu waa hundumaa amman danda'u kan inni ittiin lafa ibsuudhaaf yaale waan ta'eef uummanni Oromoo ana caalammoo ani intaa jedhee waan dhiyeesse kana dhaggeeffatee isaaf taataanaan akka fudhatu abdiin qaba. Yoommoo hin taaneef kuni nuuf hin taane jedheellee dhiisuudhaaf mirga qaba. Walumaa galatti ani qabsoon uummata Oromoo maal keessa akka jiru miidiyaan biyya sanaa uummata Oromoo irratti maal akka oofaa jiru qabsoon kun immoo gara fuulduraatti maal akka ta'uu qabu kana hunduma lafa kan inni irratti lafa kaa'e jechuudha. Keessumaa amma fakkeenyaaf biyya sana keessatti sabni hedduu beela'ee rakkachaa otoo jiru siidaa Minilikii fi Haayila Sillaasee masaraa mootummaa keessatti birrii biliyoonidhaan itti bahee hojjechiisuun naaf fudhatama waan hin qabnedha. Otoo birrii sanaan hospitaala yookaan karaa yookaan bishaan yookaan mana barumsaa uummata biyya sanaaf rakkatuuf ittiin ijaaranii isatu irra bu'aa qaba. Madaa uummata Oromoo uummanni Oromoo waan hin jaalanne kana gadi baasanii siidaa boolla keessaa lafee isaanii qotanii yaasanii masaraa mootummaa keessatti waan akkasii ijaaruunis maallaqa amma sanaa irratti baasuunis barbaachisaa hin turre. Walumaa galatti waan hedduu waan tuttuquuf uummatichumti dhaggeeffatee murtii irratti otoo kennee bareedaa natti fakkaata. Galatoomi artist Haayiluu Kitaabaa yaada bal'aa nuu kennite waa'ee sirba dhiyoo gallakkistee irrattis. Egaa suni si qofa miti. Namoon baay'een karaan mootummaan irra deemu, karaan dhaabni bilisiginnaa irra deemu sirrii miti. Karaa dimokiraasii nu geessu miti. Akkuma xiyyuu kaaste hojiiwwan isaan waggaa 2 keessatti hojjetan dhaabni kun karaa taanirra saba oofu biyya oofaa akka jiru mul'isanii jechuudha. Ati iyyuu kaastee jirta. Uummanni biyya sanaa ka barbaade filannoo gaggeessuudhaan uummanni dhaaba uummanni filatee biyyi sun fuudhamtee akka gaggeeffamtu. Garuu dhaabni amma biyyan bulchaa jedhaa jiru uummata ni filatamee miti ka jiru. Seeraan ala biyya sanaan bulchaa jedhee jira. Keessa darbeeyyuu hojiiwwan gugurdoo, piroojeektii gugurdaa, maallaqa gugurdaa isa gaafatu
sana qofa miti liqaa biyyoota addunyaarraa fuuchuudhaan biyya sanatti idaa fiduu jira. Akka tiyyuu kaaste siidaa Minilik ijaaruun, siidaa Haile Sillaasee ijaaruun gaafii uummata Oromoo fi gaafii uummatoota cunqurfamaa turaniitii miti. Garuu muummichi ministeeraa aangoo fuudhee osoo hin filatamiin hojii akkasii hojjechuudhaan gaafii uummanni Oromoo gaafii cinaatti qabuudhaan karantaan irra deemee jira. Uummanni Oromoo miliyoonni 50 fi sanaa ol akkasuma saboonni kaanii kanaan isa komachuu jiran. Egaa abbaatu of mara jedhe goofti akka jedhani hoogganni yoo karaa uummanni fedhurra hin deemne uummanni filannoo carraa argatee filannoon dimokiraatawaa ta'ee yoo gaggeeffame uummanni hooggan akkasii ofirraa gaggeessa. Lakkii immoo jedhee filannoo dimokiraatawaa ta'e filannoo bilisa hin gaggeessus yoo ta'e yeroo fudhata malee sabni biyya tokko karaa humnaatiinis ta'u hooggantoota akkasii ofirraa gaggeessuun isaa waan hin oolledha. Agas erga jennee egaa dhaggeeffattoota jirraa miidiyaa qophii keenyarraa ijjata rabaa jedhu artist Hailuu Kitaabaa Noorweerraa nu waliin jira. Artist Hailuu Kitaabaa dhuma sagantaa keenyarra jirra. Mee carraan sii kenna yoo afaanis jechuu dandeesse sirba Minilik bineensa jedhu sana dhaggeeffattoota keenyaaf daqiiqaa muraasa yoo jettee achi immoo anasii sirbicha banuun danda'a. Sagantaa keenya asumarratti raawwanna jechuudha. Dhumarratti garuu ergaan ati uummata Oromootiif qabdu yoo jiraate carraan sii kennaa sirbicha boodaa jechuudha. Carraan sii kennaa sirbicha yoo dandeesse afaaniin nuu jedhi achi booda sirraa gara tokko nan bana. Galatoo. Baay'ee fayyaa ta'atillee ni galatoomii. Egaa amma tokkoon asii nan eegala. Ati sana booda istuudiyoo keessaa kan meeshaadhaan hojjetame duukaa buusuu dandeessa. Ajaa'iba duris jenne kaleessa miidiyaan Itoophiyaa dharamaaf odeessa miidiyaan Habashaa kijiba odeessa. Ajaa'iba duris jenne kaleessa miidiyaan Itoophiyaa dharamaaf odeessa miidiyaan Habashaa kijiba odeessa. Soba raasanii ta'uu dhugaa nu fakkeessu qabsaa'ota Oromoo mana dhaatti raarsu beektota keenya hundaa yaalu xiqqeessu kan qabeenya qabus maqaa dhaballeessu barri kun bulee ni darbaa sabni kiyyaa gabrummaa jibbaa baranaa adda kan taasise keettoo duuban nu deebise gabrummaa nurra feesise keettoo duuban nu deebise gabrummaa nurra feesise keettoo duuban nu deebise gabrummaa nurra feesise. Aratti loo ajaa'ibaa eekeraan nutti lallabaa fuula keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii Itoophiyaa ittiin faarsanii fuula keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii. Afakamu okumiti sitahimu duraban arurage isoro umsuke arat tilo ajaiba yekera nutilallaba ulage sagayasani Ethiopia itin farsani Ethiopia itin farsani ulage sagayasani Ethiopia farsani ulage sagayasani Ethiopia itin farsani. Baay'ee galatoo artist Hailuu Kitaabaa sirba kee nu affeeruudhaaf akkasumas immoo sagaleedhaan nu weeddisuu keetiif. Egaa carraa isa dhumaa dhaamsa uummata Oromootiif akkasumas immoo dhaggeeffattoota jirraa miidhaatiif qabdu carraa sii kennaa achi booda sagantaa keenyarraa asumarratti xumuraa jechuudha. Hayyee ani dhaamsini uummata kiyyaaf qabu akkuma beekamu uummanni Oromoo amma kiyyoo hin taane keessa galee jira. Akkuma hundi keenyayyuu beeknu gama adda addaatiin olollii fi ajjeechaa fi hidhaan uummata keenya irratti deemaa jiru kun kara
sadarkaa suukanneessatiin waan babal'achaa jiru. Uummanni keenya waan jiru hundumaaf of qopheessee yoo akkuma jedhame dhugaadhaniin filannoon gara fuulduraatti dhufu kun karaa dimokiraasiitiin filannoon nagaan deemee namni uummanni barbaadu hooggantoonni Oromoon barbaadu filatamanii Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee yoo biyyattii kan bulchuu danda'u taate suni waan bareedaadha. Yoo rabbi jedhee sanatti nu baasu yoommoo suni ta'uu baate uummanni keenya akkuma kana dura beeknu qarreen qeerroon gameessi jaarsi dargaggeessi hundumtuu waan dhufuuf of qopheessinee biyya keenya kana balaa irra ga'uudhaaf deemu jala hambisnee mootummaa abbaa irree ta'ee nurratti dagaagee daraaree firee godhatee nyaachuudhaaf waa hundumaatiif of qopheessaa jiru kana fuuldura dhaabbannee ofirraa akka tiksinuun dhaamsa dabarsaa. Gama biraatiin sila dubbachuu yaaleen ture warri paartiidhuma kanas deeggarra paartiin kun karaa dhugaarra jira jedhee itti amanee jiru kunillee dhugaadhumaan paartiin kun uummata Oromootiif hojjetaa jira moo uummata Oromoo irratti hojjetaa jira ka jedhu of duuba deebi'anii ilaalanii ofuma isaaniitiif murtii itti kennanii wanti irra deemama karaan irra deemamaa jiru kun karaa dogoggoraati. Adaraa kuni waan biyya sanaafis Oromoodhaafis sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiraniif balaan karaa Oromootiin ka'u kun balaa guddaa biyya sanatti fiduu waan danda'uuf kanaaf ani adaraa kanin jedhuun kanin imaanaa itti dhaammadhu warri paarticha deeggaranis warri biyya bulchaa jiran kun ammalleen of duuba deebi'anii laalanii biyya kana balaa itti deemaa jirturraa akka hambisan akka biyya sana keessatti dimokiraasii diriirsan akka biyya sana keessatti beelaa fi yeroo hundumaa baqattummaan waraanni biyya sana keessarraa biyya sanarraatii badee biyya misoomsutti akka deebi'an hidhamtoota Oromoo mana siyaasaa mana hidhaa keessaa akka baasan dirreen siyaasaa akka babal'atu akkuma eenyu maqaan isaa Abiy Ahmad kana dura jedhee hidhuun ajjeesuun biyya baqachiisuun suni sodaadhaa jechaa ture. Waan duratti dubbachaa bara aangootti bahe sana dubbachaa ture as deebi'ee hojiitti kee hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan sabaaf sablammoota hundumaa biyya mana hidhaatii baasee filannoon dhugaa biyya sana keessatti akka deemsifamu suni ta'uu baannaan immoo isaafillee balaa guddaa akka ta'uun dhaamsa dabarsaa. Galatoomaa fayyaa ta'aa naaf feeruu keessaniif isiniin jedha dhumarratti. Galatoomi artist Haayiluu Kitaabaa dhaggeeffattoota keenya artist Haayiluu Kitaabaa Norweerraa keessumaa keenyaadhaati nu waliin aga dhuma sagantaa keenyaatti ta'ee yaadasaa sabaaf qeerroodhaaf uummata Oromootiif haa jedhu nu kennee jira. Egaa sagantaa keenyarraa asirratti xumurra sagantaa biraa qabannee aga walitti deemnutti nagaadhaan turaa jenna. Galatoomi artist Haayiluu Kitaabaa fayyaa ta'ii. Kitaabaruu nagaadhaan yeroo biraas deebinee yoo waamicha si goone duraa miidhaarra dhuftee uummata Oromootiif dhaamsa kee akka qooddu abdii qabna. Fayyaa ta'ii. Galatooma fayyaa ta'aa isinis ulfaadha. Tole, galatooma.
Tukaan jaalatanii tututuqaa kana tuqaa jaalata tutuytee na dubbisuu maaf oolatta jabaatuu qabee namarraa baasa gobborta na tutuytee na tossobuu maaf oolatta qeerrootuu qabee namarraa baasa gobborta. Ajerra dumana jita kakabani muino gabarobe dimbisabe dandi sabandarbani gabarade ani kalumna marakisabe gudana masatisabe gafa gamtef gamesan kaba gafa rorotif kerambaba Gepate adepate lola lamiko Tikin damarami of tigeda pango Tigepate adepate lola kerongo Tikin damarami of tigeda pango Kapsa jabe si jajabadu jajabeko Tikin damarami of tigeda pango Falma male falinjiru ya koboko Tikin damarami of tigeda pango Injifane abilisomnu ya lamiko Tikin damarami of tigeda pango Tikin damarami of tia koboko Tikin damarami of tia lamiko Tikin damarami of tia keroko Tikin damarami of tia lamiko Jajabadu keroko Bobidina nisini Jajabadu keroko Bobidina nisini O kapso dabani Utano dangal magari Kapso fini saniti Utano dangal magari Dina werara niti Utano dangal magari Yaptu kombi saniti Utano dangal magari Dina fini saniti Utano dangal magari Tukumaniri raniti Utano dangal magari Gamta falma taniti Utano dangal magari Bela dandaniti Utano dangal magari Debus dandaniti Utano dangal magari Lupu wareganiti Utano dangal magari Lafedas jabaniti Utano dangal magari Kumbieta te alamiko Irbata lati kate Bata utumi tate alamiko